Kaman jira baay'een keenya keessaa jira. Story fakkaatuun Dr. Truman irraa yeroo darbe Oromo Support Group maaliif uummata hiyyeessa kana hojii rakkatanii gaafate yeroo darbe yeroo walgahii Jenevaa dhufan sun jiraadhee kana argee naan jira. Yeroon Oromiyaa keessa ture rakkoo Oromoo irra gahaa ture jiraadheen argee. Uummanni argeetiyyuu nuuf gadda. Nuti immoo rakkoo iyyuu jiraanne ofiif gaddaan jiru. Kuni nu dammaqsuu waan qabu tokkodha. Amma amaanee ittiin darba. Amaanee meeyyaatilee gabaabsii waan nutti. Galatoomaa. Waan baay'ee jedhuuf fedhu. Garuu yoo xiqqoo afaan Oromoo daballeessa dhiifama naa godha. Think and Betty at the International Youth Association of the organization waggaa lama fedhan the stronghold in qabu. Garuu rakkoo biyyatti jiruun illee beekna. Miidiyaan yoo publikiin goone immoo nama biyyaan qabna. So akkasumatti IOYaan kun fuuldura uummata Oromootiif ta'uu qaba jennee waggaa kana keessatti organizationii juma afur keessa jirra. Ji'a afur keessatti rakkoo dhimma maastartaanii kanaa fi rakkoo ijoollee irra bu'e kana hin dhageenye. Dura International Youth Association Leadership Networking yookiin waan rakkoo uummata Oromoo kana addunyaa ibsuuf uumame bara 2016 jechuudha. Garuu egaa rakkoo kana dhageenye waan baay'ee dalanne akkuma ta'etti documentary walitti qabneetiin rakkoo ijoollee irra bu'e kana finne. Saniin booddee immoo reportii tokkollee warra Advocates for Human Rights waliin dalanne maqaa sanii fi warri UN Committee on the Rights of a Child nu haame torbaan kana rakkoo ijoollee Oromoo irratti katanaan duratti illee bu'uuf irra guddina Oromoo protestii ka dhiyoo kana ta'e. Saniin alallee IOYaan waan baay'ee dalagaa. San bichaa osoo hin ta'in ijoollee biyyaa haaluma dandeenyeen jabeessuu yookiin governmentii baay'ee ka Ameerikaa keessa jiru laabii godhu uummata keenya mobilize godhu. Ala baanee osoo protestii qofan godhin hunger strike illee gooneerra. Ijoolleen boordii keessa jirtu cinaan biyya biraa jirti. Garuu walumaan dhaabbannee guyyaa sadiif nyaata dhiibnee solidarity ijoollee biyya waliin mul'isu jechuudha. Soosumatti waan goonee dalagaa guddaa miti haala keerraan dalagaan guddaa kanaa fuulduraan nu eeggata. Garuu irra guddina uummata garboonni illee ta'an akka garbummaa sanarraa baanu abdiin qabna. So jechuun kee akka hamilee namni tokko illee kutan addunyaallee nurraa kutaatu nu waan ammaa itti amanna. Saniin booda immoo torbaan kana kadhumne waan baay'ee baranne. Tokkoffaan akka mataa keenya gadi qabanne eenyummaa keenyaa fi saba keenyaa dhaabbachuu uummata addunyaa afur dhaabbanne. Saniin alallee dalagaa baay'ee kan fuulduraaf nu eeggatu san barree. Reportii argite jechuun waan jabaadha rakkoo kee addunyaa mul'isa. Garuu wanti dalaguu qabnu uummata Oromootti dalaguu qaba. Uummata alaarraa eenyu. Garuu uummata alaarraa maal ennaa akka teknooloojiin godhan akka uummanni Oromoo jiru akka rakkoo kun jiru. Garuu irra guddina dalagaan uummata Oromoo irra dhaabbata. Sanuma isiniif himuuf. Saniin ala nama akka Eemii baay'een ba'uuwwan garuu xiqqoo himimmaan na fakkaata. Nama Oromoon ta'in akkana nu yaadee maqaa uummata Oromootiif laaskuulii deemte. Namni laaskuulii deemu it's torture. Garuu uummata Oromootiif jettee dhaabbatte. Saniin ala waqtiin ani itti dabaluu fedhu ijoollee Oromoota biyyaa baatu amma ani umrii afurii biyyaa ba'e garuu teessan jabeessitan akka eenyummaa keessan itti himtan waan tokko qabna wanti nu godhuu qabna uummata keenya garbummaarraa baasu. San dalagaan keenya biyyaa baanee bakka feetan hidhattu Oromummaan kee yoom sirraan badu. Irra guddina wanti nu galuu qabu dalagaa guddatu nu eeggataa jira. Ala baanee protestii godhuu hin dandeenyaa, riippoortii illee sabmitii godhuu hin dandeenyaa. Uffii wal qarqaaruu qabna. Dalagaa keenya malee dalagaa uummata biraatii miti. Uummata keenya garbummaarraa baasu. So sanuma isiniin jedhan affeeruu keessaniif maxxaafillee baay'ee galata
galata guddaa qabdan galatooma.